sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 28 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee qeerroo as Oromiyaa irraa isiniif darbu kunoo kan guyyaa irraa eegalleerra. Qophii keenya irraa keessatti dursa oduu isiniif dhiyeessina. Itti aansuun qophii addaa waraabessiif wayyaaneen ifa hin jaallatan kan jedhu Jaal Hariiroo Jorgoo qabatee nuuf dhiyaateera. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Qeerroon bilisummaa wal dorgommiin ispoortii magaalaa Jimmaa irratti geggeeffamu akka haqamu ifatti xalayaa barreesse. Waqtiin kun waqtii falmiiti malee waqtii ispoortii miti jechuun warra OPDO akeekkachiise. Fincilli xumura gabrummaa Naqamteetti itti fufeera. Waamaa agalootti OPDO'n ragaa sobaa qopheessuun uummata himachaa jirti. Barattoonni qeerroleen Oromoo barumsi bilisummaa booda hamma gumaan keenya ba'u barumsa sin barannu qorumsa sin fudhannu jechuun qorumsa fudhachuu dhiisanii kan jedhaniif kan biroos qabnaa babal'ina oduuf Jaal tokkicha murteessaa. Waldorgommii ispoortii yuunivarsiitota bulchiinsi yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessuuf deemu akka haqamu qeerroon bilisummaa xalayaan kan gaafate deebii argachuun yuunivarsiitichi guutummaatti haqamuu beeksise. Waldorgommii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessite simachuuf jirtu laalchisuun xalayaa ariifachiisaa bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaatiif jettu kallattiin qeerroon bilisummaa Oromoo irraa yuunivarsiitii Jimmaa barreessuun sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo irraan tamsaasameen akkasumas xalayaa waajjira bulchiinsaatti kallattiin kennameen raafamaa fi sodaa guddaatu akka waliigalaatti uumamee jira. Haala kanaan bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa qophii qeerroon gochaa jiruu fi warraaqsa fincila xumura garbummaa Oromiyaa keessatti lafa ciniinee jiru irraa sodaa guddaan itti bulee deebii hatattamaa kan injifannoo gonfatee nuuf kennuun waldorgommiin ispoortii kun guyyaa kaleessaa amajjii 26 bara 2016 guutummaatti haqamuu bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa beeksise. Amma kan itti aanu mootummaan wayyaanee aangoo gadhiisuu qaba. Mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti hundeeffamee bu'uurri dimokiraasii fi mirga ilma namaaf kabaja kennu gadi dhaabbate bilisummaan uummata Oromoo akka godhamuuf murannoon itti jabaachuudha. Injifannoon ammaa kun injifannoo hafan ida'achuun bilisummaa waliigalaa fiduu qabaa jedhu qeerrooliin bakkichaa. Oduu biraan Wallagga Bahaa magaalaan Naqamtee fincila xumura garbummaa daran finiinsaa jiraachuun isaanii barame. Magaalaan Naqamtee sochii warraaqsa daran finiinsuutti jiru haaluma kanaan kaleessa osoo hin baratiin hin qoramnu jechuun warraaqsi barattootaa kan eegale humna waraanaan bittinfamus har'a magaalittii roga arfaniin sochii irra turaniin. Manneen barnootaa kanneen akka Maskaram Uleetti, Daaloo Naqamtee, Biiftuu Naqamtee fincila xumura garbummaa daran finiinsaa turan. Akkasuma hoteela Dahoo Diinaa ta'an irratti tarkaanfiilee barsiisoo fudhachuuf yaadame kora bittinneessaan hoteela kanaaf kan kana fakkaatan eegaa oolaniiru. Humni waraana magaalittii marsaa turus warraaqsa ittisuu hin dandeenye. Fincila xumura garbummaa hanga bilisummaatti itti fufaa jedhu qeerroon Naqamtee. Godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagalootti fincila xumura garbummaa adeemsifamaa jiruun ilmaan Oromoo irratti kaabinooti OPDO wal ijaaruun mana murtii hidhaa fi ajjeechaa Oromoo mirkaneessutti gantoonni barri dhalche mana murtii aanaa Waamaa Hagalootti dhiyaachuun ragaa sobaa matta'aa fi taayitaa guddina wayyaanee biraa abdachiifamaniin ilmaan Oromoo waan hin argin ta'e jedhanii ragaa sobaa guyyaa kaleessaa kan irratti ba'an yeroo ta'u namoonni ragaa sobaa ba'an kunneen si wayyaa rabbumaa fayyeeraa waaqumaa guutamaa dheerassaa barsiisaa oolumaa moosisaa tarfaa mulaatu addunyaa taajuu daawud yeroo ta'an ragaa kanas baalatuufoo abaa'oonuu fayyanuufoo lafee keenya malee lafa keenya hin laannu buraayyuu laga xaafoon keenya finfinneenis keenya faayidaarraa argachuu qabna jechaa dhaadachaa fi sirbaa turan jechuun namoota armaan gadii kana irratti ragaa sobaa ba'aniiru. Namoonni ragaan sobaa irratti bahame kunneenis Geetuu Baqqalaa, Dirribaa Waaqumaa, Ibrahim Aagaa, Gannatii Sanbatoo, Khalid Abduu yeroo ta'an namoonni mootummaa kufte kana jalatti taa'umsa eeguuf ragaa sobaa bahuuf jedhan kana irrattis tarkaanfiin uummataa barsiisaa ta'e akka irratti fudhatamuu qabus qeerroon bakkichaa waliif galeera.
Mootummaan kufee biyya Maqaleetti yeroo galu isaan diinaaf suphaa ta'an ammoo bor waan isaan dhibuuf gocha akkasiirraa akka of qusatan jecha hirmaattonni kun beellama itti aanutti ragaa faccisaa akka dhiyeeffatan ajajamaniiru jedha odeessaan sagalee qeerroo bakkicha. Akkuma beekamu qormaanni xumuraa yookaan faayinaal egzaam akka guutummaa biyyattiitti guyyaa dheengaddaa eegaluun ni beekama. Haa ta'u malee qeerroon barattoota Oromoo godina Shawaa Lixaa manneen barnootaa hedduutti qormaata kana hin qoramnu barnoonni bilisummaa booda jechuun injifannoo galmeessaniiru. Manneetiin barnootaa kunneen mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa, mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oddoo Libanaamboo, mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Gincii, mana barnoota sadarkaa lammaffaa Olonkomii, mana barnoota sadarkaa lammaffaa Jalduu, mana barnoota sadarkaa lammaffaa Abunaa Gendabarati. Wayyaaneen ammoo dirqamaan barataa waamtee qoruuf beellama gaafa bultii 28 jaarsummaan maatii dubbisaa akka jiran yeroo ta'u qeerroon godinichaa nama gara barnootaa deemu kamirrattuu tarkaanfii fudhanna amma gumaan barattoota keenyaa bahuu fi kan hidhamee hiikamutti jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Kanaaf nuti dhiiga tokko ilmaan haadha tokkooti nu cinaa dhaabbadhaa jechuun dhaamsa keenyaa jedhu qeerroon Abunaa Gendabarat. Gendabarat magaalaa Kaachisii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irraa kan ka'e hanga ammaatti fincilli xumura garbummaa bifa adda ta'een adeemaa jira. Waraanni agaazii dhukaasa hedduu mana barnootaa magaalaa Kaachisii irratti dhukaasaa jira. Uummanni fi barattoonni diddaa cimaan dura dhaabbachaa jiraachuunis saaxilame. Dhuma irratti injifannoo hidhamtoonni maayikalaawwii galmeessaniin diddaa nyaata tibba kana guyyoota walitti fufaa sadiif taasisaniin hanga tokkos ta'u mirga qorataman yookaan namni dahoo seeraa jala jiru argachuu qabu akka eegamuuf taasisan. Akka odeessi har'a ganama jedhutti obbo Dajanee Xaafaa fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa tibba kana ukkaanfamanii turan akka maatii isaanii ijaan arguu danda'an heeyyamanii jiru jedha. Kanumaan walqabatee har'a ganamarraa kaasee namoota baay'ee maatii isaaniitti bilbiluun dhuftanii arguu dandeessu jechuun agarsiisaa jiraachuunis barame. Keessaa garuu qorannoon isaanii xiqqoo ni hafa jechuun kan agarsiisu didanis baay'eedha jedha odeessaan sagalee qeerroo bakkichaa. Fakkeenyaaf dargaggoo Waayyuu Beekaa arguun hin danda'amu jedhanii kan orkan yoo ta'u gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa kan guyyaa wal fakkaataa qabaman agarsiisanii jiru. Kanaan walqabatee maatiin Waayyuu Beekaa akka inni badaa miidhamee fi mana adabaa sana jiraachuu isaattuu shakkii guddaa qabu. Wayita qabamutti Waayyuun dhukkubsachaa jiraachuun isaanii yaadatama. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Waraabettii fi wayyaaneen dukkana jaallatu. Wayyaaneen gaafa barbaadde abaa'uun hin jiru jetti. As garagaltee immoo mootummaa koof kan yaaddessaa ta'an kan na shororkeessan keessaa inni hangafti abaa'uudhaa jette akka namni sodaatee jala hin hiriirree gochuuf namni miseensa isaa ta'e shororkeessummaan himatama jettee seera tumti. Fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa uummatni guutuun biyyattii itti garagalee ka'e kanallee abaa'otu duuba jiraa jetti. Lolli wayyaanee haqa dhugaa fi ifa wajjinidha. Wayyaaneen kan isheen jibbitu nama haqa falmatu, nama dhugaa dubbatu, nama kijiba saaxilee ifa godhudha. Sababa kana diinni wayyaanee inni guddaan miidiyaadha yoo jenne soba miti. Wayyaaneen miidiyaa nuukilar boombii caalaa sodaatti. Kun waan ta'eefis akkuma waraabessaa dukkana adeemuu waan jaalataniifidha. Wayyaanee biratti iftoominni hin jiru. Wanti hundumtuu iccitiidha. Saamichi ishiin gaggeessitu kun akka seera qabeessa hin taane isheenuu beekti. Mootummaan isheen qabdu kun akka seera qabeessa hin taanes tolchitee beekti. Wayyaaneen bakka amma taa'aa jirtu kana taa'uuf seeras heeras ittiin qabdu. Kanaaf waan hundumaa dukkana haguuggatteeti raawwachuu feeti. Kanaaf diinni ishee inni guddaan nama waan kana ishee saaxiludha. Haqni jiru ifa baanaan wayyaaneen akka laman bulle of beekti. Bajeta guddaa isheen ramaddee qabdus kan hundaa caalu humna waraanaa isheefillee daran haqa kana haguuguuf kan ooludha. Gabaabaatti meeshaan waraanaa guddaan wayyaaneen sodaattu miidiyaadha. Kunis miidiyaan tiriqa yookaan biiftuu eenyummaa wayyaanee saaxilu waan ta'eefidha. Miidiyaa hunda keessaa immoo miidiyaa afaan Oromoon dalagu daran sodaatu. Garuu du'aa fi abbaa biyyummaa Oromoo jalaa bahuu akka hin dandeenye garaan isaanii tolchee beeka. Gaazexaalee fi barruulee Oromoo miidiyaa Oromoo kanneen akka OMN balleessuuf bajeta guddaa ramadanii kasaaraa guddaarra bu'aa jiru. Hidhi laga Abbayyaallee hafee bajetin isaa naanna'ee OMN dhaan balleessuudhaaf
ooluu qaba jedhanii ifatti labsan. Miidiyaalee aadaa Oromoo leellisanillee dabalatee OBS miidiyaa dhuunfaa dhaamsan. Miidiyaalee international ta'an kanneen haqa leellisan kanneen akka Aljaziiraa qilleensa Itoophiyaa gallakkisuu qaba jechuun bajata biyyaa mara waan qaban gadi dhangalaasuun dhaamsan. Televizyiniin isaat illee hin hafne. Dubbii keenya irratti miidiyaa EBC wayyaanee namni ilaaluu dhabame jennaan miidiyaa dhuunfaa fakkaatanii maqaa garagaraan as bahaa akka jiran ammoo hin dagatina. Maqaa geeddaratanii as bahan malee dhoksaan miidiyaalee kana boodaan dukkana keessa kan gugguufee dhaabbataa jiru wayyaaneedha. Isaan kan barbaadan dukkanaan jiraachuudha. Wayyaanee fi waraabettiin dukkana jaallatu. Miidiyaa qofaa miti. Namoota haqa leellisan dhugaa bilcheessanii beekan funaananii ukkaamsanii dukkana keessa buusan. Wayyaaneen akka eebootti wanni isheen sodaattu kan biraan ammoo hayyootadha. Beektotaa fi beekumsa hin jaallatan. Yeroo hayyoota ijaan argitu akka nama budaan qabee cooquuttidha isaan macheessa. Yeroo har'aa hayyootiin kanneen akka Baqqalaa Garbaa, Olbaanaa Lalisaa, Dabbassaa Guyyoofaa, kumaatamni urjiileen Oromoo qeerroolee fi maanguddoon dukkana kanaan nyaadhamanii argamu. Egaa wayyaaneen kana hundaa gochuutiin garuu haqa ukkaamsuu hin dandeenye. Inumaatu kana hundaa gochuun ishee daranuu haqa Oromoo akka inni addunyaa mara irratti akka biiftuu calaqqisee mul'atu taasise. Yeroo har'aa dhimmi Oromoo ajandaa uummata addunyaa ta'aa jira. Keessaafuu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo barana wayyaanee akka kirkira lafaatti raasee diigaa jira. Wayyaaneen yeroo har'aa miseensota ishee dabalatee amantaa irraa dhabdee qorannaa irratti walitti garagaltee ilkeen wal cininaa jirti. TPLF ofiifuu bakka lamatti addaan baheera. Humni waraanaa ajajamuu dideera. Gareen Abbaay Tsahayyee fi gareen OPDO quba walitti qabaa quba walirraa kutaa jiru. Sochiin qeerroo fincila diddaa gabrummaarraa gara fincila xumura gabrummaatti cehee jira. Sudaan daangaan koo naafaa kabajamu jettee wayyaanee morma hutee qabdee jirti. Ijipt kaardii keelloo agarsiisaa turtee amma kaardii diimaa itti luqqifachuuf akka jirtu akeekkachiisaa jirti. Mootummaan Ameerikaa anqalbaarraa buusee lafa kaa'ee biraa adeemeera. Amma wayyaaneen ilmoo sheexanaa bakakkaa sodaattee kophaa teessee boochuu taatee jirti. Waboon yeroo kamiyyuu caalaa irreessaa cimsateera. Hojjettootiin mootummaa keessaafuu kan Oromiyaa fincila hojii dhaabuu gaggeessuuf akka jiran beekameera. Qorannaa fi kadhaan akkasumas lafa jireenyaa isiniif kenninaa fi kan kana fakkaatuun hojjettoota mootummaa abaabballii fi mooksiin hin dandeenye malee itti fufeera. Qonnaan bulaan gibira hin kaffallu jedhee murteeffateera. Qabeenyaan TPLF Oromiyaa keessatti barbadaa'aa jira. Sanyiin Tigree Oromiyaarraa baqatee bahee jira. Har'a sababa kamiifuu lammiin Tigree Oromiyaa keessa adeemee kan dalagachuu danda'u eessallee hin jiru. Wayyaanee irratti haleellaa cimaan gaggeeffamaa jira. Waraanni Baadimmee kan namoota 100,000 ol fixellee hamma sochii qeerroo ammaan tana adeemaa jiru wayyaanee hin raasne. Sochiin qeerroo bilisummaa ammaan tana adeemaa jiru waraana Baadimmee caalaa mootummaa wayyaanee raasee diigaa akka jiru xiinxaltootiin siyaasaa fi beektonni seenaa dubbataa jiru. Har'a wayyaaneen afaaniin fakkaraa jirti malee burkutootee dhumteetti. Abbootiin taayitaa ishee tokkollee mana bulaa hin jiran. Hedduun isaanii ammoo maatii fi qabeenya saammatanii qaban biyyoota alaatti baafatanii jiru. Kana gubbaatti beelli seenaa keessatti argame hin beenne lammii biyyattii bineensota beeladaa fi bosonaa daaraatti deebisaa jira. Raajiin waaqaas hedduutu mul'ataa jira. Kirkirri lafaa biyyattiitti dhalatee hin beekne dhalate. Beeyladaan Oromoollee salaambaas qabeenyaa Tigree karaarra dabarsuu dide. Burqaan gargaarsaa wayyaaneef taasifamu inni guddaan biyya Awurooppaa irraati ture. Amma isaanis wayyaanee akka waraabessaa dukkanaan adeemuu ishee dhiiftee ifatti akka baatu ajajuun labsii irratti baasanii jiru. Wayyaaneen ammoo ifa ni sodaatti. Dukkana keessa teessee biyyattiis dukkanatti uffistee bituuf yaaliin isheen taasiste kunoo ni fashale. Paarlaamaan Awurooppaa waa'ee dhimma Oromoo irratti murtii kana fakkaatu wayyaanee irratti dabarse. Tokko tarkaanfii humnaa haalaan cimaa ta'e dhiyeenya kana kan Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa hunda keessatti fudhatameef jabeessee balaaleffata. Sababa kanaanis maatiiwwan miidhamaniif gadda ibsa. Kanneen mirga ofii karaa nagaan wal ga'uu fi walabummaan yaada ofii ibsachuu isaaniitiif hidhaman hundi hatattamaan akka hiikaman. Lama mootummaan Itoophiyaa mirgoota bu'uuraa kan akka mana adabaa qaama hundaaf banaa gochuu akkasumas murtii bilisaa fi haqa qabu akkuma chaartarii Afrikaa fi seerota waliigaltee idil addunyaa garagaraa kan akka Cotonou Agreement keessumaa immoo keeyyattoota 8 fi 96 kabajuu akka qabu. 3
qorannoo amanamaa ifa qabeessaa fi walabatee gochuun kanneen hiriirtota ajjeesanii fi sochii hiriiraatiin walitti qabsiisuun kan mirga namaa sarban akka itti gaafataman akkasumas mootummaan mana murtii haqa qabeessatti akka dhiyeessuun murtoo akka argatan. Afur mirga dhala namaa kan waliigalaa fi mirgoota chaartarii Afrikaa keessatti caqasaman kan akka mirga hiriira nagaa gaggeessuu, walabummaan yaada dhiyeeffachuu fi gurmaa'uu mootummaan akka kabajuu qabu, mootummaa gamtoomanitti qorattoonni addaa kan mirga dhala namaa fi ekspertoonni garagaraa akka gara Itoophiyaa dhufanii mirga walabummaa karaa nagaa wal ga'uu fi gurmaa'uu ilaalchisee haala jiru akka gabaasan mootummaan atattamaan akka afeerraa godhu. 5 Master Planii qindaa'aa Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa ba'ee ture mootummaan duubatti deebi'ee haquuf murteessuu isaa European Union ni dinqisiifata. Walitti bu'insa dabalataa fi gochaa uummata mufachiisan dhorguuf mariin walhubannoon siyaasaa ifa qabeessa ta'e kan hundaa mari'achiisu mootummaa dabalatee mormitoota bakka bu'oota waldaalee hawaasaa fi uummata naannawaa wajjin akka atattamaan gaggeeffamu. 6 miidiyaa yookaan sabquunnamtiin walabaa quba qabsiisaa si'eessaa fi hariiroo uummataatiif wabii haalaan barbaachisaadha. Toora quunnamtii irratti gadi qabaa gochuun kanneen akka miidiyaa ukkaamsuu fi sodaachisuu dabalatee hangaatonni Itoophiyaa akka dhaaban akkasumas wabii mirga hawaasaa siviilii fi miidiyaa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuuf gaazexeessitoota walabaa fi warri mirga dhala namaa to'ataniif haalli akka mijaa'u. 7 hangaatonni Itoophiyaa heera farra shororkeessitootaa labsii farra shororkeessitootaa lakkoofsa 652 muraa 2009 itti dhimma bahuun mormitoota siyaasaa uummata nagaa warra mirga dhala namaaf dhaabbatan kanneen hawaasa siviilii ta'anii fi gaazexeessitoota walabaa irratti hacuuccaa gochuu akka dhaaban. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessitootaa baafate akka irra deebi'ee sirreessu akkasumas seeraa fi heera addunyaa kan mirga namaa kabajuu irratti hundaa'ee ta'uu akka qabu. 8 hangaatonni Itoophiyaa gochaa jibbiinsa sanyii fi amantii dhaabuudhaan marii nagaa fi walhubannoon hawaasaalee jidduutti akka dagaagu jajjabeessuu qabu. 9 mootummaan piroojeektota misoomaa gurguddoo ta'an uummata wajjin mari'achuu osoo qabu mootummaan fedhii uummataa malee humnaan namoota kan qubachiise haalaan yaaddessaadha. 10 European Union Itoophiyaaf arjoomaa tokkicha isa guddaa waan ta'eef gargaarsa sagantaalee fi tarsiimoowwan guddinaatiif Itoophiyaadhaa kennamu biyyattiin mirga dhala namaa dhiituuf oolchuu dhiisuu ishee to'achuu keessumaa sagantaalee qotee bultootaa fi horsiifatee buloota buqqisuu wajjin walitti qabatan irratti piroojeektonni European Union kaffalaman kan shoora akkasiitiin hin masakamne ta'uu akka qaban. European Union gargaarsa maallaqaa gochuuf madaalliin isaa sadarkaa biyyattiin mirga dhala namaa itti eegdu irratti xiyyeeffachuun Itoophiyaan gara dimokiraasiitti kan fuulleffachiisu ta'uu qaba kan jedhanii fi kan kana fakkaatan dubbiilee jajjabduu fi ijoo ta'an yoo ta'an jaarmiyaan qeerroo bilisummaa waqtuma sana labsii kanaaf dinqisiifannaa fi kabajaa qabu ibsee ture. Ammas qabxileen ijoo ta'an karaa jaarmiyaa gara afaan Oromootti hiikame isiniif dhiyaate. Kanas ta'e sana wayyaaneen amma haalaan shororkooftee jirti. Ifa dura sin jaallattu akkuma waraabessaa dukkanaan sochooti. Amma immoo dukkana keessa taa'anii dhokachuu hin dandeenye. Dukkanichi isaan golgatanis daran isaan shororkeesse. Jidduu kana mandara wayyaanotaatti sababaa murtii paarlaamaa Awurooppaa kanatti taaziyaatu ta'aa jira. Dabbalootii wayyaanee kanneen akka Mimmis Ba'atuufaa miseensa paarlaamaa Awurooppaa kan taate gootittii Aanaa Gomes faa sa'an an waan kana barreessullee miidiyaa isaanii zaamii irratti sagantaa የጋዜጠኞች ክብ ጠረጴዛ jedhamu irratti abaaraa fi holoo dhawachaa jiru. Mimmis Ba'atus hamma tamboo fi farshoon gubatte caalaa daran gubachuuf teessi. Waraabessaa fi wayyaaneen dukkana jaallatu. An irraa bu'e horaa bula. Hariiroo Jorgooti. Jala Oromia inna kan keetu sirra kofle'iya balafatu tarreen baheebiya imman kan keetu sirra dhigabuya dubbadhumeena jala Oromia
kan keetu sirra kofleeyya Balafaatu darreen bahee biyya Ilmaan kan keetu sirra gabuuya Eenyu na beeke rakkoo koo eenyu na arge dhibboo koo Anaanayaa Oromiyaa Sodaasee Sadiyaa Kantukan darani baradu feta bro Kan simi dumale si tolunjiru Ya sabako amma jabe fadu irre Tutukani disus manjire Tutukani disus manjire Abang fede basasus, abang fede dukasus, nuti nangkap nunasu. Hamman sibil somsu, diri ko gadi jisu, idus kana ajesu, bodanan debisu. Gulbadumena jala Oromia. Kan keetu sirra kofleeyya Balafaatu darreen bahee biyya Ilmaan kan keetu sirra gabuuya Gulbadumena jala Oromiyaa Diina kan keetu sirra kofleeyya Balafaatu darreen bahee biyya Mangkang keetu sirra gabuuya Eenyu na beeke rakkoo koo eenyu na arge dhibboo koo Anaanayaa Oromiyaa Sodaasee Sadiyaa Karoorfatee dhufee hiddaa kan kee jiru Maletanan abang koto karu Obsa sodase kan si kente dabru Oso geronjiru ayo namnimuru Oso aninjiru ayo namnimuru Abang fede basasus abang fede dukasus nuti nangkap nunasu Hamman sibil somsu diri ko gadi jisu idus kana ajesu bodanan debisu bodanan debisu Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa qophiilee ittaanu hanga walagarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.